gadan silaatisa alaaba oromoo itti gulufana guyyaa gabbannee ganama nabaana jiraaf kana keenya bakkuma jiranii Seenaa jecha falmaarraaf dhumanii alaaba oromoo itti gulufana guyyaa gabbannee ganama nabaana sidaafannee bulaa guyyaa tokko filee guyyaan sun ni dhufa hangam yoo turelee alaaba oromoo itti gulufana guyyaa gabbannee ganama nabaana asxaasin narayaa abdii walabummaa dhiigaan garsiidhaafnaa yaafajii tokkummaa alaaba oromoo itti gulufana guyyaa gabbannee ganama nabaana kalaalii murteessaa atiis tarree galtee mallattoo mootummaa oromiyaa taatee alaaba oromoo itti gulufana guyyaa gabbannee ganama nabaana inni hojjitaasaa iftee to'uudhaatti. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo kan keenya miidiyaa bakka jirtan hundatti nageenyi kennaa isin haa ga'u jenna. Nagaa qabduu fayyaa nagaan jirtanii baga Rabbi nagaa isinitti haa malee nagaa isinitti haa ta'u jenna. Warreen amantii kiristaanaa qabdanii baga guyyaa amantii keessanii geettanii baga Rabbi isiniin ga'e isiniin jenna. Egaa akkuma aadaa keenyaatti sagantaalee keenya asiin dura oofaa turree itti fufa isaa itti deebinee jirra irraa keessummaan kiyya kanarraa Jaal Hundeedha. Waan asiin dura wajjin jalqabnee karaa dheeraa dirree qabsoo bilisummaa Oromoo baddaaf gammoojjii bu'aa cihii laggeen gaarran keessa naanno'innee amma karaa mana hidhaa ol deebinee achi keessa jirra. Achi keessa immoo akkamitti akka jiraataa turan jireenyi gamtaa isaanii achi keessaa akkamitti waa argataa turanii rakkoo akkamitti isaan mudataa ture jireenyi isaa waliin jiraatan akkamii kan jedhu kana hunda keessa deebinee haasa'uuf teen. So akka nu dhageeffattan afeerraa kenna yeroo hunda isin afeerraa nu dhageeffachuu fi nu laaluu hin dagatina. Waan qajeelchuu barbaadu tokko akkaataan namoonni asirratti waan gaggaafataa turanii asiin dura waan Jaal Dinqaa Utteetii fi ibsaa ciibsaa kaafnee ture Jaal Bobbaasaa wajjini. Jaal Dinqaa Uttee lolarratti wareegamee Jaal ibsaa ciibsaa gajaatarii keessaa baane hidhamee naannoo isaatti deebi'ee uleellee dhabee gaangee takka qabaa gurguratee rakkatee osoo harka lafarra deemu achitti wareegamee jedhan. San namni duraa wal dhahee jedhee akkas jennee akkasitti akka nu hubatan barbaadna. Amma suduudumaan gara sagantaa keenyaa dabarraa ani kan qophii kana isin dhiyeessu Duulaa Bosonaati keessummaan kiyya kanarraa Hundee Lataa Gadaati. Ogeessa kaameraa fi teeknika kennaa Yaasin Haydarii. Jaal Hundee baga nagaan dhufte. Amin baga nagaan dhufte isinillee. Egaa torbaan dabree na fakkaata mana hidhaa rakkoo hanga tokko kakaafnee akkamitti akka jiraataa turtan kakaafnee amma mee mana hidhaa san keessatti akka dhagahetti namni achi keessa jiru gamtaan jiraatatu kaaftee turtee nyaata abbaa fedhuuf yoo dhufe walitti naqaniiti hundaafuu addaan hiranii ka qabuuf kan qabne illee achuma keessa jiraataa kan jedhu wajjin kaafnee turre. Mee kana jireenya achi keessaa akkaataa itti gamtaan wal gargaartanii wal dhistanii rakkoo san dandamataa ofsiisaa turtan kana keessa deebiin nu ibsimee dhaggeeffattoota kennaaf. Tole gaariidha. Manni hidhaa agartee sila kan nama hidhetuyyuu waan hundaanuu danda'a jechuudha. Achi keessatti mootummaan hidhamtoota kana hin danda'u. Waan inni fidullee immoo waan gartee beela nama baasuu miti. Dhugumatti baay'ee jibbisiisaa waan gartee gannamaa hin tarre waan dhufu. Kan kanarraa akka eegattee namni warri nu dura hidhamaniitiin hin jiran keessattuu warri
akka ijoollee haaphatii fi baay'ina warra jedhamu ijoollee haaphatii. Dabalee warra Tigraay isaan fatu nu dura ture. Agartee rakkina achi keessaa kan amma Tigraay keessallee ijoolleen namni gaafatu hin qabne hedduu waan jiraniif jecha ijoollee haaphaa keessallee immoo hedduun dargaggeessu kun immoo namni isaan gaafatu waan hin qabneef jecha maal haa goonuu waan jedhurra kan ka'e waa tokko falatan. Sunis maali namni yoo dhufeetiin hin jedhe abbaa fedheeyyuu haa ta'u birrii takkas haa qabaatu shilingis haa qabaatu saantima 10 haa qabaatu waa gumaachuu qaba. Kanaaf sirnumaan ta'anii halkan gaafatanii sanbooda yoo namnichi gartee kan waa hin gumaachine taate dhugaa miskiina yookaan waa takka hin qabne nama isa gaafatu hin qabne taate wanni godhan jiru garuu waadaa gala. Waadaa san galchanii gartee irraa fuudhan jechuudha. Keessattuu warri akka naggaa deemaa maal kun yoo dhufu hirrifataa kuma 100 kennaa 80 kennaa 200 kennaa kuma 10 faa kennu jedhu jira. So kana walitti qabaniiti gaa maal godhanii saamunaa qaamaa ittiin bitu saamunaa gartee lafaan miicaan ittiin bitu harata mana fincaanii ittiin miicaan fidu ammallee gartee manni gamaa gamana waan ta'eef jidduu mana lamaanii mitira 3 in ta'a gamaa gamana ta'ee wallaallaa gartee fakkeenyaaf akka maal haa jedhu albeergoo gurguddaa yookaan mana hoteela gurguddaa waan akka isan fakkaata keessa gola gama olaanu mana fincaanitti jira gama balbalatti aanu immoo mana dubartootatti jira balbala lama jechuudha. So bakkitti naannoon antoon isaanii gama oliitti illee warri jaalawwan kun bakkitti illee sanuu waluma fakkaata. Ka olii sun xiqqoo kenna dursaa kenna haarawatti ijaarame jechuudha. Mana oliitii fi mana gadii jedhama akkatti ilaalama. So kanaaf amma ganama horii walitti guurame kana kaabboo jedhanii kaabboo jira. Mana keessallee itti gaafatama jira. Karaa alaatti illee itti gaafatama jira. Itti gaafatama isaatti immoo poolisa jira. Poolisiin irratti immoo warra security kana jira. Security'n kun hin to'ataa maal jedhaa horii kana fuudhanii itti kennanii saamunaa kan qaamaa hin bitaa. Warra gartee warra wayyaa nama miicuuf hin qabneef achitti kan miicatuuf immoo saamunaa wayyaa hin bitaa. Saamunaa qaamallee hin bitaa, kan lafaan dhiqanis hin bitaa. Kana bitee fidee gara kutaa 11 meeqatu jira. Kutaa 11 kanarratti maqaan kennamaa akkasitti deebisee hiraa jechuudha. Akkasitti torbaanitti yeroo 2 nu bitaa jechuudha. Kanarratti immoo galii gara biraatiin kan dhufu shaayii achi keessatti danfachuu hin danda'amu. Buna achi keessatti danfachuu hin danda'amu. Wanni biingoo jedhanii waan akka wanni tokko jira biingoo taphachiisu tokko jira. Kanaan horii walitti sassaabanan malee torbaanii. Kutaadhaan akkasitti wanni qaba namuu darbee naqatee darbee sanitti shaayii gurgurataa buna gurgurataa. Bunni kun eessaa dhufa yoo jenne warri gartee nama gaafatu fida. Buna warri nama gaafatu fidu kana walitti qabaniiti gaafsan gurguratu. Gatii mi'aan osoo hin ta'in giddu galeessumaan saantima 10 yookaan 15 kanaan. Abbaan danda'e immoo qabeenyaa qabu shilingillee bituu hin danda'a. Walakkaa birriitti jechuudha. Sanillee hin kennuu hin danda'a. Kanarratti immoo biingoo taphachiisan. Biingoo taphachiisan kana yoo xiqqaate nama gara 60 40 fa'aa seena. Kanarraa namni tokko yoo moo'e ruubii irraa muru. Ruubiin sun eenyu gala galii mana sanii ta'a jechuudha. Akkatti walitti qabaniiti namaan jiraachisanii waliin jiraachisan. Kanaaf namni achi keessatti gartee yeroo gaafidhaa fi ulee waaman malee hedduu namatti hin dhaga'u karaa jireenyatiin. Uffata yoo taate wayyaan saamunaan alaa dhufaa bitamee dhufaa saniin miicattaa jechuudha. Kanaaf gamtaan achi keessaa kana fakkaata keessattuu kama akkalaawii. Fakkeenyaaf waan uffattu yoo hin qabne insoolaa namni gartee gaafa bahu dhiisee deema. Insoolaa san miicanii lafa kaayan. Yoo namni dhufu kan hin qabne yoo taate nama san insoolaa san kennu jechuudha. Ho'uu nama uffachiisu haa ta'u
maqaadhaaf hin kennamaaf jechuudha. Egaa uffata immoo qaamatti gadi uffatani kama abbaan ofirraa qabu san isoo miicataa yoo citellee isuma hodhata malee waan godhu hin qabu. Yoo nama gaafatu qabaate firaashallee hin fichisiifata, wayyaa uffatullee hin fichisiifata. Gaafa bahu yookaan firaash yookaan birdilibsii dhiisee deemaa jechuudha. Kennee deema. Bifa kanaan jiraataa turre jechuu kiyya maakkalaa wayita turre. Huccuu qabbanaa jechuu keetti birdilibsiin? Hullukkoo. Okay. Mee bingoo kana yoo taphate namni maallaqaa gamta akka mo'a namni taphatu yoo mo'e? Gara hamma 100tti oliin hiitti. Yoo fakkeenyaaf yoo nama 40 yoo taate yoo sumuun hin taphachiisan gara 100tti ol hiitti. Yookaan immoo yoo kan saantima 10 taphachiisan taate sanii gadi jechuudha. Naannoo 70 fi 80 50 fa'aa taati jechuudha. 50 jechuun yeroo sanatti baay'ee hedduu qaaliidha. Hedduu qaaliidha. Waan gootus hin qabdu immoo achumatti isimatti fixaatellee deebiteetuma. Sanuma gartee namni yeroo ofii ittiin dabarsuudhaaf ittiin gartee sammuu ofii haaromsuudhaaf waan garagaraati irraa gartee ofirraanfachiisuudhaaf waan godhame malee kuni wanni ta'eeti miti jechuudha. Waan gaarii ta'eeti miti. Yoo akka wanni itti ilaaltaate qumaara. Kanaaf garuu waan goone hin qabnee fi galillee akka itti argatan sababa sanii argatu jechuudha. Akkas fakkaatti. Maal ta'e dabar tokko hooma keessa nyaatan dagachiisuun waan guddaadha waan biroolee yoo dadhaban. Teessee cinqataa ooluu yaadurraa achi dhaqxee san ofirraa balleessuun waan tokko. Amma bingoo kanaa namni yookaan 50 moohaa yookaan 100 moohaa yookaan 70 moohaa. Ka fudhatu kana mana irraa bahee ittiin gala jecha. Mana irraa bahee ittiin lakka dhuunfati yoo achi jettu waan waadaa galtee yoo jiraatte sanirraa hin kafalta yoo taphattee yoo lammatta see harkaan nyaadhamuu baate. Qabsiisee fa'aa taphatta beektaa waan abaluun moo'aa jedhanii fa'aa akkasitti lakkoofsi hammana kaardii jira. Kaardii kan kaardii gartee daabboo irraa tolchaniiti irra kaayan. Waan daabboo irraa tolchu akka qamashaatitti tolchanii mucha itti godhanii akkasii irra kaakkaayan. Kaardii akkana fa'aa moo'attee samiin fa'aa dorgommii seeta maaliif dantaa horii hin qabdu gartee amma yeroo makee dabarsuuf waan kanaaf argattee dhabdees homaa waan jedhan jiru. Yoommoo argattee galtee warra illee kennitaa ofillee immoo keessatti hambifatta. Akkasitti itti fayyadamuu jechuudha. Amma buna gurguraa jettee amma haayiluun fa'aa buna gurguraa isaa jedhuun dhagahee maneedaa keessatti buna kana namni nama gaafachuuf fide jechuudha isin gurgurtan. Malee achi keessatti bobeessuun hin danda'amu. Achi keessa namni fira naannoo sanii qabatu iyyuu buna fide'anii achi danfisanii fidanii gartee yoo nama gartee waa bituu hin dandeenye taate horii itti karaa poolisiitiin ergita. Horii san fuutee buna bituu danfiftee termoosa 5 termoosa 6 afaan namaa fiddi. Amma haayiluu fa'aa xiqqoo garaagarummaa qaba. Sunis maal na fakkaata nuti biraa deemna booda namni hedduu yaa'ee amma Oromoo walitti hafe. Yoo akkaataa itti jireenya ofii mo'achuuf jecha buna warra gara biraatti danfisanii isaanii hayyamamee gurguru. Kan bingoo fi maaliif taphachiisa sanii ala jechuudha. Akkasitti wal gargaaranii nama uffata hin qabnellee akkasitti bitaniif. Jireenya gamtaa jiraata jecha namnichi keessatti. Hedduu bareedu. Sanii ala jiraachuu hin dandeettu hedduu rakkisaadha. Mee amma jaallan warri umriinis gurguddaa turanii hojii gurguddaa irras turanii qabamanii achi keessa jiran kunis kanuma wanni isaan godhan waan biroo hin jiru. Kanuma wanni isaan godhan tokko illee hin jiru. Gartee warri gurguddaa fakkeenyaaf kan akka obbo Abiyyuu kan akka obbo Zagayyee kan abbaan biyyaa adiis ijoollee mettaan inni hundumaan waliin akka barbaade deema akkuma barbaade wanni achi keessa poolisiillee akkuma barbaade jedhaani akkuma barbaade jiraata. Gara birallee yoo dhaqee waamanii itti kolfisiisee taphachiisee biraa deema abbaan biyyaa. Warri kun gartee waan akkasii waan hin qabnee fi fakkeenyaaf warri akka obbo Zagayyee warri akka obbo Abiyyuudhaatii fi ammas warri akka Mokonnin Galaan kun warri waa hojjechuu hin dandeenye. Mokonnin Galaan illee hojjeta. Warri jarri lamaan gartee waa hojjechuu hin danda'an. Nama guddaa waan ta'anis
hojjechuu hin danda'anii beekaatumaan irra dabarsan. Ammas obbo Abiyyuun torchi irratti hedduu waan miidhameetiif jedhee fi dubbii hedduu dhukkubaa ture. Hamma ammaatu ga'uun isaa hedduu na dinqisiisa dhugaa Rabbiyaan. Hedduu na dinqisiisa. Ahmad Hussein walumaan turtanimi? Walumaan ture. Isallee hedduu torchi godhan jedhan. Hedduu malee namni torchi hin ta'in obbo Zagayyee fi Na'amaati. Okay. Na'amaa xiqqoo tuttuqanii garuu wanni hin goone si waan ulfataa turtee fi hintuun. Jara lamaan hintuun obbo Zagayyee mangistumatu dhoorge akka torchi hin goone. Okay. Mee amma hojiin achi keessa hojjetan maali? Mana qulqulleessuu, sagaraa qulqulleessuu, waan akkasii kana hundinuun hojjeta jechaadha. Namuu darabee galeetu hojjeta. Amma mana qulqulleessanis qulqulleessanii ammas bishaan gartee qaama namni dhiqata. Namni yoo xiqqaate achi keessa yoo xiqqaatee naannoon jiru sanii gara nama 400-500 faatu jira. Namni kun darabee dhaqee mana fincaanii seena. Inni ajaa'iba. Mana fincaanii ajaa'iba hin teettu. Kanaaf daqiiqaan dhiqama. Namuu darabee baay'ee yoo amma fakkeenyaaf har'a akka darabee bahu taate mana keenyaa yoo amma bahe taate gara kaanillee akkasumatti namni mana dubartiin baatu warri dhiiraa kutaan 10 namni 10tu baha jechuudha. Sa'aatii wal jijjiiran. Harata bitanii harata kanaan bishaan fuuldura oofan. Oofaniitti wanni jira kan itti naqamu jira sun fuudhee tubboon keessa seenee ala ba'a. Akkasitti ofirraa harra malee sila achi keessa guyyaa tokkollee otoo miicamne taate ooluu hin danda'amu. Hedduu rakkisaadha. Mee mana tokko keessa namni meeqaan jiraatan? Gaafa namni hin jirre 30 jiraanna. 30 baay'ee bal'aadha. Gaafa gartee namni tuulamee hin jedhe yaadadha nama 53 geennan bakkuma ciif hin dhabne. Ammaal haagoon inni amma darabee ta'e haaraaf ciifni jenneeti akkasitti murteeffanne. Amma gartuun tokko kan gartee karaa warri gamaa gamanatti jirra. Kun achi as ciisaa kun see achi ciisaa. Kanaaf gartuun oliisa yoo ciise gartuun gadii kun immoo taa'eetiin qoosaa seenaa waan garaagaraa homa nama kolfisiisa sirbas maalis kanuma odoo inni yeroo hin geetti. Akkasitti wal raffifna jechuudha. Kana alatti hedduu rakkisaadha garuu 30 baay'ee bal'aadha. Namni 40 rakkoodha xiqqoosii. 40 ol dabarraan hedduu rakkisaadha. Gaasonuma 30 saniyyuu takka jirachuu hin dandeetta. Yookaan sikiyaan gartee gama olillee gama gadillee akka tol keessa rafan namni. Ammiila sikiyaniiti wal keessa seenanii wal keessa diraniiti. Akka maal seenaa jira akka dhaddoo kana wal keessa diraniiti. Akkasitti rafta. Yoo gartee namni wahii tumamee madaa'ee dhufe taate isaa fi xiqqoosii bakka gallakkiftaaf bakka nama tokkoo gallakkiftaaf. Yoo lamas taate bakka nama lama gallakkiftaaf. Yoo sadis taate akkasuma 10 taana bakka 10 san gallakkifteet maaliif borsiin ka'arra sirra ga'e kun bormoo na ragaa. Kanaaf jecha namni baay'ee garaa walitti hin jabaatu garaa laafaadha. Bakka gadhiisanii fi achitti inni xiqqoo hafuura fudhatee rafaa jechuudha xiqqoo bal'ifate. Kana alatti anis miila kaanitti irra rafaa kunis miila kiyya irra rafaa mana irra rafteen hin jiru. Fincaansi qabee wanni gara birlees qabee gabbaatee harka baafta loltuun si ol jira. Gamanaan cufaa jidduu kun akkatti gartee jidduu kana jira gubbaa kanaan ol banaadhaa. Waaqa malee waa arguu hin dandeettu achi gadi poolisiin loltuun si arga poolisii iyyuu miti loltuudha ka eegu loltuun si arga loltuutti harka baafta poolis wattaadara ittee gaafatta Samboota maayinni si jira fincaa'uu barbaadata deemii sin jedha yoo namni si dura seen taate namni lama seenee jira sin jedha eegii jira garuu bakki fincaa'anii gara 5-6 ni qabata maaliif halkan waan taateef nama seenee to'achuu qaba loltuun tokko qofa miti tokko gamasii achi as eega kun asii eega kun immoo gamana as eega akkatti wal qaxxaamura jechuudha.
Bifa saniin egaa kan inni eegan jechuudha. Jechuun nama kana walirraa eeguuf malee manni fincaanii 3-4 ture jecha. Egaa agartee urellee bayaa jedhee shakkii qabu yoo hin jedhani uranii bahanii kaa jedhaniitti sababa sanii wanni jedhan. Lammata immoo hedduu ka'ee dubartiilleen nu gadi karaa isaaniitiin karaa balbalatti aanuun jiran ta'e dubartiin aanan kuraa cufaa jedhan. Amma kaabboon dhufee balbala cufa duubannutti cufa. Gaafa dubartoonni deebi'an nu banaa jechuudha halkan sun gartee yeroo fincaaniiti. Yeroo biraa gaduma deeftee teettaa balbala kee gara itti bantuu hin jiru namaafiyyuu jalqaba warabsan xiqqoo si banaa gootee dhiifta. Akkasitti keessa rafuu danda'amu jechuu kooti. Yoo namni tumamee miidhamee dhufee bakka goonaaf jettan bakka duraa bakka tam qabdanii gootanii akkatan sun. Fakkeenyaaf anamma yoo bakka ciisu kana namni sun natti aanee ka ciisu taate an bakka sana ka'ee nama biraa bira wal keessa diraa seenee rafuu qaba. Maaliif boruqsuunillee akkasuma tumame beekte kanaaf walii rifachuu wal gargaaruu hedduu maal sin jedha gara laafummaan walii rifachuun hedduu jira. Otoo diina waliin taatu amma fakkeenya yeroo sanitti dhihaabban dhiphoon hin jetti. Nu ilmaan abbaa lafaa jennaani erbee jennaani achitti. Isaan abbaa bochinaa garuu achi keessatti waan akkasii hin jiru. Isaan illee hedduu nu rifatu nullee hedduu rifannaa fi yoo isaan tumames dhahinee basa waan abbaan sukkuumaa danda'u dhaqee sukkuuma fi maal jedhaa fi waan danda'e gargaara. Dandeettii qabu namni wal gargaara. Akkasitti malee sila agartee akka aayidolojiitiin namni walitti dhiyaatu tokko illee hin jiru. Waluu hin dubbisanii. Amma bakka yaada itti wal mormuu amma ofi fuudhumaa jirtanii bakka namummaati jechaadha. Amma kama daa'ee haata hoyitanii jajjabeessitan malee wanti silaa rakkoon bakkuma jirti isin gaafa haalli jijjiirame. Mee kan gaafa hidhamte gaafa jalqabaa hidhamtee tumanii maaliif jedhan sanii takka uf jibbitee jireenya kan kee maaliif jiraadhettee? Ani gartee hedduu wanni natti hin dhagamne maaliif wanni kun waan ta'uufi kanarraa darbee hidhamuu darbeen ajjeefamaa waan jedhu du'a ofirratti eegaa jira ture malee hidhamee hamma sanii ta'ayyuu hin jedhee hin yaadne dhugaa rabbi. Kanaaf waan takka yoom nu ajjeesanii yoo duubaan immoo yoom achi keessaa badaa yoomuu agartee achi keessaa garamiin hulluuqee badaa otoo fiiguun haa ajjeesanii otoo jalaa bahuu yaalu otoo haa ajjeesan ka jedhu sammuu kee keessa jira malee maa hidhamee maa akkas ta'ee maalaaf qabsoo seene sammuu kee keessa hin dhufne walla bakki yaadu sun. Wanni ani yaadu garamiin gartee waa xiqqoo sii argadhee qaawwa hee argadhee garamiin hulluuqee badaadha. Malee waan tokko eega qabame booda kan wanni naachis tokko illee hin turre. Maal seeta jechuun ati yeroo qabsoof baatu waa hundaafuuf kenniteeti baataa. Hidhamuunis ni jira, madaa'uunis ni jira, du'uunis ni jira. Waan adda addaatu jira ka yeroo kanaafuu qopheessitee deemta. Wanti kuni wanta ol namatti ta'a yeroo tokko namni si biraa kufaa hiriyaa kan kee akkamatti kan miidhame gartaa tumanii madeessanii toorchi godhanii jechuun miiratu nama bada garan nama bada. Sanaaf namatti dhagama jechuu kiyya malee warri qabsoo bahe duraanuu murteeffatee bahee ajjeesee du'aa akkuma dhuftettuun fudha waan dhufee hin fudha jedheeti bahe malee wanta hin qabu isinuma mudate jechuudha kun. Kanaaf mee dubartoonni illee akkasuma hojiinis wanni nyaataas wanni gamtaas yeroo nagaa wal gaafattan jira ammoo isaan kanaan wal gartanii nama mana keessanii ala jiru. Wayitama gartee mana hidhaasan keessa jirru kalaa jirranitti wal gaafachuun hedduu rakkoodha hin danda'amu. Akkaataa itti wal gaafatantu jira. Kaabbootti himteeti
mi'a ofii geessita jechuun ayyaana jechuun gaafa bingoo taphannu nutu qaba fa'aa jettee geessitaa ammas buna fa'aa hin qabanii walitti nuuf fidan jettee dubartii tokkoon tapheetoo jiraatte walitti nuuf fidanii akkasii san itti kenna fa'aa jettee bakka kaabboon mootummaa jirutti eeyxee yookaan bakka jirutti naannoo san dhaabattee itti himta. Itti kennitaa dachaan yoo dandeette dachaan dubbachuu hin dandeetta. Yoo hin danda'in immoo akkanumatti nagaa gaafattee fayyaa jajjabaadhu jettee biraa deemta waan kennituuf kennitee waan hin kennaaf jettee dheetti san kennitee fi biraa deebita. Kan biraa ani dhugaasitti immoo jajullee otoo hin ta'in namni beeku nama beeka. Bakka guyyaa guutuu bakka wanni haxawan kanarra oola. Maaliif? Gattaa'uun hin jaaladhu. Ani uumama kiyyarraan gattaa'uu hin jaaladhu. Harki waa dalaguu barbaada. Sochoollee barbaada. Qaamni kiyyallee akka gartee hadoodee deemuu dadhabee haamilee of cabsutti kanarraa keessaa hin qabu. Ani yaadni kiyyamaa inni yoo danda'ame gartee waa carraa jiru hundatti dhimma bahee of baasa waan jedhu hin bada waan jedhu sammuu kee keessa waan jiru jecha hin ta'a. Kanaaf jecha mana kana gartee harka lamaaniin dhiiban bishaan kana kan namni dhiqatu kana kan wayyaatti miicatan kana dhiiba yeroo baay'ee dhiiba balbal dura dhaqa. Gaafa gartee yoo fakkeenyaaf Profeesar Kumsaa waamamte waan isiin keessa oolte hamma xiqqoo tokko bishaan akka gadi dhidhiibaatumaan itti haasaa isillee dhimmeeti dhuftee natti haasaa. Yoo Addis Alamillee ka deemtu taate yoo Dammaqeechillee ka deemtu taate Addis Ahillee ka waaman taate akkasitti xiqqoo akka namni akkuma wal beekutti fakkii warri Irtiraallee warri Haappaallee akkasumatti dhimma baha. Warri gartee keessi isaanii dubartii walitti hidhaa qaba. Gaafachuudhaaf waan isiin jette sana irratti gartee inni illee waan gara biraa akka hin jenne yoo isin waan jedhin akka waa hin jenne kan xiqqoo walii dabarsuudhaaf carraa akkasii san argachuudhaaf waan akkasii godhama jechuudha. Mee hanga achi keessa seentan oduu dhaabaa qabdu? Oduu dhaabaallee namni nuuf fidu hin jiru jettee hima dhageenyaa waan qabatamaan namni gartee yoo hidhamee yookaan yoo qabamee alatti namni siif fidu hin jiru. Mootummaa keessa immoo rakkina jiruu fi maal jiru lola gartee jiru waan kana darbee xiqqoo hima dhageenya. Nu caalaa garuu kan dhagahu waan nama dinqu abbaa biyyaati. Abbaan biyyaa suni akkuma ta'e poolisoota kolfisiisee maalii kana warra haakimaa kanas kolfisiisee marmaarii isaanii kanallee warra isaan qortoota kanallee kolfisiisee yoo irra dhaqee waan xiqqoo irraa aboo akkas jedhanii jedhee akkuma tokkotti dabarsan illee gaanaannee taatee haa bubbulu malee warra olii guyyuma san argatu. Nuti warri gama gadii jirru immoo guyyaa sittiin argannu akkasitti waan hin jenna. Waan gartee warri gubbaa fakkeenya kan amma yeroo qormaataa waan kiyyaa fi kan warri gubbaa jiruu fi warri gubbaa jiru walitti hidhaa qaba kiyya wanni keessiin kiyya. Isaan akka itti argadhu qabu yeroo deemnu san wal bira nu fuudhanii nu deeman makiina keessatti. Isaan haasa'inaa jedhanii dhima haasofna nuti gara cabxinaa tenneetumaan akkana jedhe otoo hin taane fayyaa qabda maalii qabda akkanuma jenneeti mallattoo qabna mallattoo sanii walitti himnaa jechuudha. Akkasitti waan hedduu wanni gochuu dandeenya yeroo sanii. Mee namni si wajjin deemaa turtan eenyu yeroo si oofan? Eenyu Jaal Hundee fa'aa illee deemaa ture. Kumsaa waliin deemaa. Dammaqechi fa'aa illee deemaa ture. Addee Tsahaa illee waliin deemaa. Ammas Na'amat illee guyyaa lama akkas deemee jira waliin. Kana alatti yaadadhu amma warra gubbaa jiru gartee ijoollee Daani'el Dafaa fa'aa
Daani'el Dafaa Sanfaa waliin deemna. Mallattoo waliin maka kennina waan tokko xixiqqoo walii kennina. Kan biraa immoo ka'anii akka gaariitti wal odeeffannaa walii kennuu dandeettu. Gaafa gartee torbaanitti yeroo tokko wanni aduutti nu baasan. Maaliif aduun argannu? Sa'a 24 aduun argannu. Kanaaf isa nu baasanii bakka aduu sanitti ergamanii dhufu mi'aaf. Eenyu nyaata kan deddeebisuudhaaf. Achi keessa isaan illee dhufu san keessa oduu akkas xiqqoo waa hin dabarfanne. Gaafa isaan ba'an immoo nuti nyaata asii deddeebisanii warri deddeebisu kun achi keessa oduu fuudhee xiqqoo warra olitti illee hin dabarsaa warra gadillee akkatti walitti dabarsaa jechuudha. Akkatti wal qunnamuu dandeenya. Bara odummaan hin jirtu maal walii dabarsitame? Homa jirtu san. Fatallee yoo jedhan taate. Hatti sun nyaata walii dabarsina. Oduu gidduu sanii dhugaadha. Mee amma isin yeroo achi keessa turtanii irra hedduun keessan kan sabaa qabsoo Oromootiif qabamtan waan ni baanaan keessan shakkiidha. Rabbuma isin baas malee nam tokkollee ni baana jedheen turre yoom nu fuudhanii yoom nu ajjeesanii eeggataatuma turtan. Gaafa jaallan isin biraa fuudhan akkamitti beeytanii maaltu itti dhagahame jaallan achi keessatti tarkaanfii fudhatan? Dhugaatti gaafsan mana wanni ture mana hidhaa guddaa ture alam baqa naannoo jedhamu san karchallee. Ani achi ture fuudhamuu isaanii gaafa guyyaa sadaffaa moo afuraffaa irratti namni wahii achirraa gadi jijjiiramee dhufe. Karaa karchalleetti gadi jijjiiramee dhufe. Akkasitti dhaga'uu danda'e. Ani ofii gama kiyya akka itti dhagaye. Warri gara biraa dhaga'uun hin mala hin beeku kaa'anii maaliif namoota agartee poolisoota kana kallee namni wal beekanii jiru. Inni illee waa dhaga'uu hin danda'an. Garuu ani kan akkasitti namni waliin isaan hidhamaa turan mana keessaa fuudhamaa hidhamaa turan akkasitti natti sanboota gaawwanni qabu hin jiru. Duraanuu karaa barbaaddachaa ture. Akkamitti akka bu'uun keezii tolfachaa ture yeroo dheeraa irraa fudhatee hamma san islaamaa keessa turuu sammuu keessa iyyuu hin qabu ture dhugaa rabbi. Maakkalee dhugaa jiru amma marga haama jedhanii mana duuba nu naannessan. Amma hoggaa marga haamsanitti ablee kana fuudhee marga daddafee karaa xiriitti achi maxxanee haxinillee karaa hulluqamuu yoo jiraatu taate si allaallachaa ture. Yoo akkam fa'aa hin danda'ama taate akkamitti wanni kana wanni manaa kana daree manaa kana yaabbatteetiin akkatti ol ba'uun kanallee hedduu yaalaan ture hedduu rakkisaa hin danda'u. Akkan irra gadi ijaarame gartee as jala galtaate akka nama goda jala seenuutti asiin. Loltuun ichi nagas ilaalti asiin namni wanni ol qajeelu tokkollee hin jiru. Baharzaafii dheertuu samii keessatti ol agarta. Kana alatti waan argitu hin jiru. Karaa marfin keessatti waan tokko wanni mijatu hin jiru. Amma ala nu baafnan gamachaan uummata jira ture. Uummataati atirii san keessa akkamitti yoo deddeebi'anii nu baasan taate. Jedhee irraa haamtuu daddafee akka gaariitti haamaa ture. Hin hojjeta ifaa akka nama yaalee ture. Lammata achitti wanti. Lammata irraa sadaffaa irratti fa'aa wanni gochuu hin yaalaa ture. Waan akkasii ture. Mee amma ati sila amma du'umaaf of qopheessaa yoom na fuudhanii na fannisanii yookaan na ajjeesanii kanaaf beeka malee namni gartee wanni jedhu hin jiru tokkollee dhimba jedhee of eegu nama gartee qabsoo kana irraa duraanuyyuu irraa maqamaaf qabameetiin hin jedhe alatti kan hin baay'ee of eegu baay'ee xiqqaadha. Rabbi masin baase malee akkaataan itti qabamtan illee akkas laafaa miti. Mee sila amma osoo yeroo sana irra argattee baate mee akkamitti bahu mana achirraan utaaltee ala baatee achirraan akkamitti baay'attee mee akkamiin yaadde? Ani yoo danda'ame ta'e wayyaa gartee insoolaan qaba. Insoola san isa mukatti dhaabdee isarraan yaabullee yaaluu barbaade sun tasa hin danda'amu. Waan takka waan danda'amu muti ol dheeraadha.
ammas gartee sila oduu akkatti garam tokkoon akkas sololoo ta'ee ol baheetiin jedhe homaa miti. Akka gadi ijaaran kana ijaaran gartee gombofsanii akka barandaa jala akka barandaa godhanii ijaaran. Gama sadii akkatti ijaaran. So kan akkamitti as jalan akkatti ol baate hedduu rakkisaa. Amma gaafa nama rashanan nama yookaan tarkaanfii dabarsanii ajjeesan fuudhaniituma dhabaa hafuu qofaan beekta malee akka birootti beekamtu jira? Yeroon itti fuudhan beekamaadha. Yeroon isaanii fuudhan ajjeesuuf akka fuudhan beekamaadha. Yeroo akkam fuudhan? Halkan fuudhanii? Halkan sa'a 2 sa'a 3tti fuudhan. Halkan keessa hirriba akkam keessa gwanin dhageenye dhufanii abala kotti ani gaabinaa waraantiin seenaa jedhaniin gaabinaa waraantiin dhumate dubbiin. Maaliif gaabii waan qabeenya isaati waraantiin immoo kan ittiin beekamu kanaaf karshallee keessa gaabinaa waraantiin kottu jedhanii fuudhanii. Waraantii jechuun wannidha mattaawaqiyaa. Waraqaa eenyummaati. Waraqaa eenyummaa sanii karshallee keessa gaabinaa waraantii seenaa jedhaniin. Fuudhanii wala geessanii hin deemu nagaatti. Kan akkala keessa jiru immoo gaabii seenaa jedhaniin. Gaabii kee fidadhu koote jedhaniin gaabiin seenaa jedhaniin. Akka hin deebine beekamaadha sunillee kanaan beektaa jechuudha. Amma sa'aatiidha murteessan. Haraa xiqqoo kan rakkisu karshallee sanii gartee nama rakkisu. Maaliifi gaabiin seenaa jedhan malee gaabiin waraantiin seenaa jedhan. Warra akkasitti waamanii gartee deebisantu jira. Jechuun maata waamantu jira beektee. Warra immoo akkasumatti hambisantu jira. Xiqqoo isaatu dhibaadha malee amma kama akkalaawii mana darqisiifatu beeti jedhan sun beekamaadha. Gaabiin waraantiin seenaa jedhanii kalaas nagaatti. So family illee hin dhaga'u jecha. Waan tokko hin dhaga'u namni dhaga'u hin jiru. Mee waan si faamiliin akkatti dhaga'uu danda'u. Nyaata deebisee uffata fidee fi waan uffansu yoo gartee inni jijjiiratu hin deebiniif taate nyaanni sun namirraa fuudhu yoo dhabame kanaan beeka. Malee du'e yookaan mana biraatti mana hidhaa biraa kuteedhaniini nagaatti eessa jedhanii tajaajila ishee wanni biraan jiru. Namoonni deemtu jedhaniin. Akka du'e beeka jechuuf faamillee yeroo sanitti. Namni kenna nama meeqa ajjeesan gaafa sammachi keessatti Jaal Duulaa? Jaal Duulaa Jaal Kabbatee Waliinsoo Gazzahanyii Iggazuu Waaqiti Motolaqaadha. Isaanuma kana namni ajjeesan. Bakkuma tokkotti ajjeesan guyyaa tokko ajjeesanii? Yeroo tokko ajjeesanii akka carraa sitti ani karchalleen ture. Manni dhaabbatee kanaaf guyyaa 3 booda namni achi isaan biraa dhufeetiin akkasitti dhagahe malee hin dhageenye akkatti fuudhanillee beeku haayiluu dargee beekuu hin danda'a. Maaliif inni achi ture? Mee gaafa torbaan dabree waan warshaa hojjechuu tokko kaaftee turte. Warshaa sana akkamitti hojjetanii maal hojjetan warshaa sana keessatti? Warshaa sanii boffee fa'aa hojjetu, soofaa fa'aa hojjetu, xarapheezaa mana nyaataa kana fa'aa hojjetu, ammas waan kuchiina keessa itti dhimma bahan kana fa'aa hojjetu, sirellee hojjetu, akkas waan fakkaataatu achi keessatti hojjetama. Ammas wayyaa fa'aa bakka itti dhaantu jira. Wayyaa fa'aa dha'uu wayyaa kana dhawaniiti warra karchalee santu fuudhee gurgurata warra achi keessa jiru homa xiqqaa herreganiif jechuudha. Afaan kana fa'aa tolchuu fakkeenya miseensi keenya jaarsi obbo Nagaas jennu tokko fa'aan achi keessa hojjetaa turanii isaan xiqqoo walillee waa xiqqoo hin argatan namni keessa achi keessa bubbulee waa tottolchuu barateetiin hakki waa bare birrii 3 fa'aa 4 fa'aa illee hin argatu jechuudha. Yaatti. Birrii 3 argatu. Mee namni katika argatu mee birrii 3 argatu guddaa yoo ta'e. 100 fa'aa argata.
Dhibba shantama argata kanuma. 50 ji'atti guddaa argate jechuun. Guddaadha. Taa'aa oolaa mitiire. Taa'aa oolaa jechuun beektaa waan biroo hin qabu. Ammas maallaqni yeroo sanitti xiqqoo wayyaa akka ammaa kana miti birrii 200 bitachuu dandeessa. Hedduu baay'ee yeroo sanitti birrii. Namni gartee xarapheezaa akka gaariitti tolchuu danda'ee of danda'ee mataa ofiitiin waan barbaade tolchuu danda'e inni gartee 3,400 fa'aa argata ji'atti. Waan akkasii fa'aa argatan kun 50 yookaan 75 birrii tokko jechuudha. 100 jechuudha. Saantima jechuun kiyya gara saantimaan lakkaa'uu qaba. Jechuudha. Kanaan yoon jedhama. Ati akkam hojjetta? Ani gaafa gartee achi dhaqeetiin jedhe jalqaba reefsii kaaseen ture karaa itti takka wayyaa waan hin qabnee fi wayyaa kana akkamitti akka bitachuu danda'u takka isa lammata immoo gaafa gartee mana ma'akkalaayidha karaa karchalleetti gadi bu'u nama isa gaafatu hin qabu namni isa beekus hin jiru fira hin qabu homaa hin qabu homallee hin danda'u waa takka gochuu hin danda'u jedhanii amananiiti kan inni ergan. Malee silaa nama wanni inni kiyyallee guddaa yoo ta'e baate namni gaafate yoo argate hin badahaa jedhaniiti waan shakkaniif karaa qarshee gadi hin erganii turan. Gaafa keessatti ammaanis gama lakkara jiru wayyaa hin qabu maal hin qabu waan uffadhu hin qabu silaa kophee waan gaafatte jirtu miloo qullaachi keessa deemtaa wanta gartee bishaan hartu san qofa kan gamtaan bitamte san kaatteetiin ittiin harta kophee waan gaafatte hin qabdu yoo qabaatte bakka itti kaa'atte hin qabdu. Karshalli keessatti garuu ni qabdaa warshaa san keessa fa'aa hojjetteetiin waan jettuuf ammas nama birallee saanaa fa'aa dhidhiqanii maal godhanii argachuun nima danda'ama. Warri direeyyiin kun nyaata saanaa dhiittee keettee fi maal jettee siree isaanii haftee fi sii kennu birri warri akkas hojjechiisullee. Kanaaf achi keessatti waan akkasii waan argamuuf ammas bakka biraa lafa qonnaa fa'aatu jira. Warra akka kennaa kanallee miti kan bakka qonnaa san geessani. Bakka warshaa kanaa waan gartee axirii keessa ta'eef nu geessan malee hin geessan. Warra murtii qabu qofatu bakka qonnaatiif bakka maalii kana deema. Warra akka hattuu deema malee warri gara biraa hin deemu. Warri siyaasaa hin deeman. Hin fuudhan. Ani amma gaafa warshaa san seenu tokko yaadni jaraa kanarraa jijjiiramu jechuun na jala akkana deemanii hin hordofne. Yaada isaanii ofirraa balleessuudhaaf karaa jalaa balleessuudhaaf waa xiqqoo hojjedhee achi keessan immoo deebi'ee ammas karaa gartee mana barnootaatti deebi'ee mana barnootaa keessallee takka barachaa takka hojjechaa takka barachaa oolumaa gadi achuma keessa biizii of godhan. Yaadadhaa namni tokko nama gojjameedha. Amma nama isa gaafatu hin qabu. Waa takka hin qabu. Anachi fiigee waan argadhu horii. Horii amma argadhu kana yeroo gartee namni nama gaafatee deemee bahu kana warra achi keessatti buna danfisu jira. Warra buna danfisu kana bira dhaqxeeti asirratti hirkattee akka tarree galtee darabee eeggattee. Buna saantima 15 gurguruu kubbaayyaa tokko amma namni dhaabbata. Ani shilingii harkaa qaba. Saantima 3 buna dhugee jira. Hiriyoonni kiyya dhuganii waan jedhan duubatti hafee darbeen ana turee mi'a liqee gaafa deebiin jirutti isaan dhuganii deemanii jiru. Amma garaana nyaate beektaa? Waamee buna bitee fi sijaaraa immoo saantima 10 gisillaa jedhamtee mi'aantii yoo beekte yoo beekuu baatte gisillaa san bitee fi kennee namni kun mirkaane ani san beeku inni nan beeku. Hidhamu
qofaa fi isaa dhaabatee akkan maratee dhaabbatu garaana nyaateeti. Illee waa qabaadhee osoo hin ta'in. Amma naan jedhe hin barsiisaa si jedhe carraa kee hin gubin naan jedhe umrii kee keessatti hin fixin naan jedhe maal godhu tole mee maal godhaan jedhe sitti mu'edha. Baradhu yoo jiraatte si gargaara yoo duute waliin duutaa naan jedhe. Hayyee jedheen. Hayyee jedheeni gaafa kana ani bakka ittiin argamu ani amma sagantaan qabu karama alaa baduudhaaf malee sammuu kee keessatti barnootas taate maalis taate hin jirtu. Oduma kana maal jedhu namni sun gaafsan akkas naan jedhee otoo baradhe gaafsan maal sin jedhu. Homaa miti sun hiriidha. Namni achi keessatti barate hedduu jiraami? Hedduu malee doktoroon maaliin kun achirra gadi yaa'imi maal taate? Nama achi qormaan ni dhufa qormaa dhibba fitu. Dhibba fitu. 80-70 kun silaan wanni jedhu tokko ka kofuun argitu. Maaliif hojiin qabu kaachuma keessa taa'ee sun qotaa oola. Kanaaf warra alaatiyyuu maarkii isaanii ol fannisa warra amma kutaa 12 kun ol fannisa illee warri jahallee yeroo san maatirikii fi maal jedha ministeerri maal jedhanii kana jira hedduu fannisee gubbatti ammas warri barsiisullee warri nama barsiisullee warri kwaalitii ta'e piroofeesara warra doktoraa kan maastireet warra akkasii kana barsiisaa keessattuu warri ijoolleen Tigraay kunii fi warri ammas Ihaappaa warri gurguddaa warri hidhamatiin hin jedhu kun achi keessa akka jirutti kun gattaa'ee barsiisa gartee barmoota sirna qabdu. Kana ala nuuf gaa qormaan illee kun beektan hin jedhu isaaniif wannidha. Kanaaf waan akkasii kanafatu ture jechuu kiyya. Bareeda. Amma waggaa meeqa turteeti bahuu hiree argatte? Ani achi keessa maakalaawii waggaa 3 fi ji'a 6 achi keessa karaa karchallee ganna geessanii san booda walumaa galatti ani ji'a 6 fi bultiin 10 yookaan hafu waggaa 7 bultiin 20 yookaan hafu waggaa 7. Okay. Akkatti jala kaa'ee. Jaal Daawudii fa'aa eegaa isin hidhamtan isinitti fidanii Jaal Daawudii fi Ajmal fa'aa? Eegaa waggaa 5 achi keessa ta'e fidan. Okay. Waggaa 5 bakka tokko isin hidhanii wajjin? Bakka tokko isin hidhanii? Maakalaa waa hidhanii turanii lakkoofsa 7 tokko jira. Lakkoofsa 7 san keessatti hidhame jedhanii ani hin beeku hin turre yeroo inni dhufu. Malee fallee achumatti maakalaa ennu karchalee nutti fidanii ijoollee inni waliin achumatti nutti fidanii achumatti wal agarree jarallee. Okay. Gaafa duraasa waliin agarre Daawudiin? Jechuun gaafa inni dhufu baantamii? Gaafa inni waliin agarre ani karchaleetti wal agarre. Gaafa aadaa sanfaan turre inni gaafa isinii aadaa agarsiisu wal dhuftan sani. Okay, wal argaa keessan kam manuma hidhaatte jecha? Manuma hidhaatti wal barree. Okay. Is ammatti waggaa 6 hidhamtee dhufan isaan? Anaa 5 hidhamee dhufan. Okay. Anaa 5 hidhamee dhufan. Bakka tokko isin hidhan? Sama akkaataa itti hidhanii akkaataa inni illee nama gaafatu hin qaban inni dabarsan. Karaa inni itti dabarsan. Karchalee dabarsan. Obboleessa Kuyoo eenyu Nagaasaa? Nagaasaan walumaan inni na dura dhufeeyyuu maakalaa na dura dhufeeyyuu inni. Isa inni mana olitti hidhame mana gama gadi aanutti hidhame inni hayluu fa'aa waliin hidhame Nagaasaan. Duuba hireen keessan akkamitti walitti dhufee wajjin bahuun isin mijaa'e? Akkamitti walitti dhuftan akkamitti tooftaa san uummattan? Gartee mana karchalee waggaa 3 waliin teenne. Waggaa 3 kana keessatti qormaata godhaa ture
innis waan jiru nan dhoysu anillee waan jiru san dhoysu namni illee nutti gartee hedduu gariin hinaafaa gariin immoo akkamitti namichi dheeraan guddaan kun namicha gabaabaa kana waliin deema fa'aa jedhee akkasitti of dinqisiifata. Gariin gammadaa gariin immoo si hinaafee akka isa biraa jiru inni si jibbaa isallee jibbaa maa bira deemta maa waliin deemta ammas hedduu waan nama jibbisiisu takka jira beekta jira miti erga namni tokko nutti dabalame booda wanni akka kutaa tun illee xiqqoo ol mul'achuu dhufte inni immoo isa irraa waa hunda irraa kanatti qulqulluu hedduu Oromoon qulqulluu yoo jiraate isa jechuun danda'ama. Hedduu qulqulluu abbaa ho'i akkas jedhanii tasanan dhoysu akkas jedhanii atitti dhiisii naan jedha yoo dhageetti haatee fakkaan aarree naan jedhan atti hime beekta. Kanaaf yeroo gartee nyaata nyaannetti hin jenne hamma inni hin barsiisaa inni barsiisu deemutti waliin deemnaa waliin mari'annaa mee akkam gochuu wayyaa maal wayyaa akkamitti fala garagaraa fallaa ammas deebi'een gartee ala axarii ala garaaja makaanikummaa kana beekaa ayyaalli keessatti waan baratee fi kanaaf alatti bahee makiinaa fa'aa tolchaa hin barsiisaa walillee waggaa deebi'eetiin jiran hidhaa kan keessatti illee ijoollee awtoo makaanikii baratan hin barsiisaa. Kanarraa ala baheetiin gartee makiinaa mana poolisootaa kana keessa garaaja jira. Garaaja guddaa kana keessa hojjeta. Namallee alatti wal argaa achi deebi'ee waan achi keessatti argees waan dhagahees waan argates walumaa nyaanne waan takka waan duuba kaa'e tokkollee hin qabu. Ofii kiyyaa itti bashannanaa ofii kiyyaa itti jiraadhee waan kana jedhu tokko hin qabu. Waan dhagahe illee immoo natti himaa itti himaa. Namoota amma fakkeenyaaf haamilee caccaban tunu keessa jira achuma hidhaa san keessa akkatti dhabee maali ta'ee maali dana godhee maatiin kiyya akkas ta'ee maali kana hundaa dhugaas iyyaa nama akka daa'imaa nu biratti bu'aa ture jira. Ilmaa nu buusee gurguree boo'e nama guddaa isa fa'aa akka daa'imaa sossobaa ture innillee akka daa'imaa waan akka ifaa sossobaa ture. Kanaaf amma maluma gartee karaa itti baanuun mala barbaanne homaa dhabee na dhukkubillee booda amma ilkaan na dhukku jedhee ilkaan uratee jira. Ilkaan uratee alhamdulillah jedhee karaa ilkaan saniitiin qabadhee bahee amma alatti na laalanii karaa hospitaala eenyu Milikoomaa jedhanitti na dabarsan. Achi na dabarsanii egaa amma hedduun gammadee achi gaafa isaan na yaaluuf ol na geessan baallama qabaa jedhee birri kudhan kennee fi baallama naa qabanii achi as deebi'e jechuudha. Achi as deebi'ee ammallee uttumaatti deddeebiin mijatu ide maaliif isaa walitti qindeeffannee deemuudhaaf. Ammallee immoo Daawud illee walitti qindeeffannee deemuudhaaf. Maaliif amma wanni nu eeggatu inni hojjetaa mootummaa ture humna qilleensaa keessa hojjetaa ture nagaasan. Kun immoo dirree qabsootii dhufee anillee dirree qabsootii dhufee wanni eeggatu waan gartee jara kaan mudate. Duuba isin eeggatu. Of qopheessaa turre jechuu kooti. Eegas keessattuu eega jarri du'an booda halkanii guyyaa irratti hojjechaa turre bahuudhaaf. Utuma kanaan jennu jaalli keenya tokko amma Ameerikaa jira Abdii Muhammad yaaniini. Na mari'achuu barbaadee na sodaate. Inni akkuma tokko ta'ee horii qabaa, namallee qabaa. Ala bahee, deddeebi'ee ala babbahee amma akka amanamuu ta'e naan san boodan guyyuma sani kutee jabuutiin bahe. Amma eega gartee biyyaa dhufeetti jedhee boonii baga rabbi si baasee baga sadarkaa kanaan si ga'e an akkasitti si yaadne naan jechaa ture. Si sodaadhaa maal jedhaa naan jechaa ture. Nama kana gaafa dirree qabsootti ergamee achi as dhufee shaggaritti wal baranne walumaan haasaa turree waan dirree jirullee itti himaa turee waan illee na gaafataa turee gaafa barbaade ofitti nama taasisan gaafa barbaade ofirraa achi yoonii na jedha na dhiiba.
daa'imni gara tokko na qoratallee na sodaatellee na waliin deemuu barbaade so wanni hojjechaa ture utuma jedhu ta'uu fi tikkute dhumarratti jechuudha. Deemuu isaa sunillee nu gammachiifte nullee filmaata waan biraa waan hin qabneef teenneetiin akka nu qalan amma nu qalan eeguun waan barbaachisneef egaa filmaata barbaachaa turre jechuudha. Akkasitti walitti qindeessaa ture. Amma isin lameentu dura wal qunnamtii jalqabee wajjin haasoftanii walii galtanii akkaataa itti baddeedatti mala dhawattanii Daawud yeroo akkam dabalattan nama sadaffaa gootan. Daawudiin gartee itti dabalanne inni illee yaalaaf mana haala ba'aa ture. Qaamni isaa kun gartee toorchii waan ta'eef ammallee summiin sun waan miidheef jecha saniif yaala deemaa ture. Ammas dubartoota keessallee Profeesar Koyeedhaan wal mari'annee jirra. Ammas yoo kana goonu immoo ammas ala yoo baan immoo akkamitti deemuu dandeenya? Eenyutu magaalaa keessaa nu baasa? Akka kophaatitti bahuu hin danda'a. Anis bahuu hin danda'a. Innis bahuu hin danda'a. Akkamitti akka baanu isiillee mari'annee jirra. Isiin immoo nuti dabalte innillee yoo deema wayyaa silaa jaalawwan kun karaa maysanii jiru. Warri eeggatamtan isin immoo wanni ta'uu qabdanii hamma danda'ameen karaa yaalamee deemuu qabda waan jedhu isillee nu yaada nu kennaa turte. Mariin egaa amma numa afran qofaatti hafee jechuudha. Kanaaf achi keessa egaa ani poolisoota illee wal baradhee waan hundaa achi keessatti hidhamallee lakkaa'uun jalqabee hidhamallee hin lakkaayaa hin galchaa sanii gabaasaa galchuudhaaf amma halkan keessa sa'a 3 walakkaa jechuun sa'a 9 walakkaa jechuudha akkasitti. Sa'a 9 walakkaa kana fa'aa achi tura. Mana keessatti illee shaayii danfisaa torbaanitti gaafa gabaa jirtu jira gaafsan 400 gurguradhaa. Tureetiin jedhee nama achi keessa hojjetu jira. Oma xiqqaadhaan hojjechiiftaa 300-400 argattaa. Kan horii walitti funaanee jira. Walitti qabannee kanaan gartee of qopheessaa turree loltullee warra loltu kanallee harkaa qabaa. Gartee baasu kanallee hamma danda'een itti maxxanee ijoollee Oromooti hundisiitu ijoollee naannoo saniiti wal barannee jirra. Akka barbaade turee gala. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo kan keenya miidiyaa bakka nu dhaggeeffataa jirtan hundarraa galatooma nu dhaggeeffachuu keessan isin jenna. Fuulduraafis akka nu dhaggeeffattan isin afeerra. Mee amma Jaal Hundee wajjin mana hidhaa waa'ee hedduu keessa dabarree silaa isin argaa jirtanii amma Jaal Hundeen jaallan isaa lamee wajjin mari'atanii akkamitti akka mana hidhaa san keessaa bahuuf deemanirra ga'anii jiranii kana ammaa fi asuma irratti dhaabnaa. Mee akkaataa isaan itti bahan jettanii yaaddan warri dhageettanii yaada nu barreessa qulfii inni qollofisan banachuu yaala. Sagantaan keenya kanarraa asuma irratti dhaabnaa. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya yeroo hunda seenaa qabsoo Oromoo tan dirree qabsoo mana hidhaa ta biyya alaa waan qabsoon kun keessa dabartee as geettee akkuma jalqabneetti itti fufaa jirra. Namoonni hedduun yaada kennataa jirtu nu qunnamuuf yaalaa jirtu ni garraa waan garii kan gartee akka hin taanetti nu jenne kan warri nu qajeelchitan ni jirtanii galatooma ammallee nu qajeelchaa. Waan kana waa yeroo dheeraati waan katabamee jiru miti. Dagachuun ni maraa walqaxxaamursuun ni maraa warri walqaxxaamursuu kenna gartan ka hojiin turre ka beeytan ka waan kana beeytan nu qajeelchaa yaada kennadhaa koottaa wanta kanarratti hirmaadhaa haasawaa waan keessa dabartan dubbadhaa seenaa qabsoo Oromoo himaa seenaa qabsoo Oromoo ummata Oromoo barsiisa akka itti qabsoon kun as keetti hima. Kanaafi afeerraan keenya yeroo hundi si wajjin jira. Nu qunnama fuula Facebook irratti barreessaa
amma hoo namoota hedduutu na qunname isaan kanallee tartiiba wajjin haasa'uuf deemna. Nu daawwadhaa nu dhageeffadhaan yeroo hunda afeeraa kenna. Dhageeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamu qophii keenya kanarraa Jaal Hundee wajjin kutaa 8ffaa asuma irratti dhaabna. Kutaa 8ffaa waan itti aanu torbaan dhufu itti dabarra. Qopheessaan qophii kanaa ani Duulaa Bosonaati. Keessumaa kiyya karraa Jaal Hundeedha. Ogeessi kaameraaf teeknika kennaa. Yaasin Haydarii. Jaal Hundee fayyaa ta'e nagaan buli. Amin galatoomaa sinillee. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa yaasi dhaabbanne